Sa'idoon Itoophiyaa dhufee tosan argii gara Yamanitti deebi'u fika. Hawwaan illee haaloo ishiitti baate argitan mitiire. Haaloo ishii isa kanaan dura itti baate. Laal amma hiccitiin hawwaallee gadi ba'aa jechuudha. Akka isheen dhugumaa Sa'idoo fi Sumayyaan akka isaan hin araaramne akka isheen barbaaddu ifa jechuudha. Viidiyoo kana irratti dhuguma siniin jedha ifa qulqulluu jira. Akka isheen akka isaan deebi'anii hin araaramne jireenya isaanii hin barbaaddu. Jaarsaaf jaartii ta'anii akka Sa'idoo fi Sumayyaan jiraatan dhuguma siniin jedha hin barbaaddu. Sobdeetu malee abeet hiriyaa keessa darbe obboleettii kooteetti Sumayyaan haadha kooteetti ani Sumayyaa malee biyya kana keessa hin qabu jetti isheenuu beekti jetti. Otoo dhuguma Sumayyaan obboleettii kee haadha kee ta'e ati Sa'idoon akka inni deemu gooteetu Sumayyaa qobaatti fidde osoo hin taane akkuma Sa'idoonuu jedhe Sa'idoo achumatti hambistee Sumayyaa fidde jarri kun lamaan fuulaa fuulattee walitti dhufanii dhugaan siniin jedha hin araaramu. Waamoo isheen isa baqachaa jirtuufuu kanaafidha. Fuulatti akkanatti kiphee beektu akkas walitti dhufanii Sumayyaaf Sa'idoon ta'anii haasa'anii hinuma hiikama dubbiin isaanii. Maal nama ajjeesne gidduu isaaniitti ko lubbuun hin baane bara. Lubbuun ba'e gumaan hin kaffalama. Gumaa kaffalama. Innaa hawwaan inaaftuudha baqa. Erga akkatti isaan araaramanii too ifa jiru Sumayyaa Yaman dhaqaa jirtu. Sa'idoo Yaman keessa ariitee Sumayyaa Yamanitti waamte. Yoomillee akka isaan wal argan hin barbaaddu. Durayyuu gubatteetti jechuudha isheen jireenya isaaniitti. Ani gadda siniin hin jenne. Viidiyoo kaleessaa irratti ofii qurquru jedhanii akka muka gogaa dhaabbataniitu gaa'ela namaa keessa marquu jedhe baran. Kanaafiyyuu Sumayyaan immoo bakka yaan hin beeku nama hundumaa amantii ta'e hin beeku. Akkuma Salaamiin amanaa turte Salaamii dhimma ishiitiif oli gad deemaa turte hundumatti kenniti natti fakkaata isheen jireenya ishii kan. Namuma ishee faana nyaatee dhuge hundumatti amantii natti fakkaata. Nyaatanii dhuguun kan biraati bara. Mana kee dhufuun kan biraati. Waa'ee kee garuu amma fakkeenyaaf manyitaa yookaan iddoo ciisichaatti nama hin waamtu bara. Kana jechuudha bara gaa'ela jechuudha. Nama hundumaa harkatti hin naqsiistu. Akka namni hunda dhufeessii murteessu hin gootu. Kun addadha jechuudha. Sa'idootu Sumayyaatti aana. Kotota kamiirrayyuu jechuudha. Sa'idootu haadhaaf abbaa Sumayyaarrayyuu Sa'idootu Sumayyaatti aaneera. Akka ammaa mitika yeroo laalamu. Kan itti aane isaa kan itti bakka waan hundumaa wajjin jiraate isadha. Amma garuu kan murteesse gargaaru eenyudha? Kotota naannoo bakka bukkee irra jiran tirfiitu Sumayyaadhaa murteessa Sumayyaas gargaara. Akkatti immoo eenyutu fayyadamaa ta'a eenyutu miidhamaa ta'a. Isaan suni jireenya Sa'idoof Sumayyaa hin barbaadan waan ta'eef kun ta'utti fayyadamtootadha. Sumayyaan garuu waan fayyadamteetti fakkaata tokko waan Sa'idoo rakkisteetti fakkaata malee ishumti mataan ishii miidhamtuudha. Qallaali miidhamtuu miti dhugaa waaqa. Ofii miidhamtuudha ijoolleenis miidhamaniiru. Sa'idoonis miidhamaadha baay'isa. Innaa hawwaani qiimii Sa'idootti baate. Akkana baabbaari. Hawwaatu akkana baabbareef jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u keessan darbee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa koo galata waaqaa ta'u wagga jiraattan magaarra keessan darbaa jiraadha siniin jedha. As gara ayyuutti yoo deebines ayyuun dhugumatti dhugaa qabdi. Erga manatti ol galtee ergaadha manaasaa taate dhugumayyuu waa'ee haadha manummaa tokkumaa dhabdeerti waan ta'eef isheenillee abdii kutachuu dandeessi. Abdii kutachuu dandeessi. Cal jettee immoo bara bara ta'aadha moggaa tokko ta'an miti bara baraan ta'aa jira waan ta'eef waan hin jijjiiramne wayii waan ta'eef isheenillee muudii kan biraa keessa galtee jechuudha. Baqa akka murteeffachuu wayii taateetti. Sa'idoo faana viidiyoo waraabuyyuu hin didde.
viidiyoo waraabullee hin diddee jechuudha. Sa'iidoon maal innis murteeffataadha. Baqamaa gochuu hin danda'u yoo ishiin deemtee adeemtuudha. Kanaaf yoo amma jireenya Sa'iidoo fi Sumayyaa Yuddii gaara beektu nama sadaffaadha. Waan Sa'iidoon akkas godheefis miti, waan Sa'iidoon fuudheefis miti. Nama sadaffaatu akkana godhee marqe. Inni kan bira Ayyuub Sa'iidoollee addan baasaa jettee jaartiin Hajii kun milkaa'ee natti fakkaata. Milkaa'ee fedhee yaadeen. Milkaa'ee fi garuu haa fashalaa wajjin ishee diigamu malee isheen illee itti dhaadatteetti. Even Ayyuu ishee haftellee jalaan baasaa. Haa jettee itti dhaadattee turte. Ishee haifat wajjin ishee diigamu malee jechuudha. Na Sa'iidoon immoo ammas ta'e gara fuulduraattu jireenya hin qabu jedheeran. Hin jiraadhusi. Nannaanna'aa jedheera. Akkuma dubban namni baay'een isa gorsa. Miirra dhaabbadhu taa'imee ilaalimee akkasumatti takka dhiisii taa'ee ilaalimee jedhee namni hin gorsa bara. Garuu inni hin sodaate. Yoon takka taa'e immoo waan biraa keessa galtiidhaan hin sodaate. Isheen immoo iddoo tokko dhaabachaa hin jirtu, iddoo tokko illee taa'aa hin jirtu, argaas hin jirtu, faana saasaa hin jiru. Nama nuffisiisu garuu anu lapheen kun na dadhabe. Lapheen kiyya na dadhabe Sa'iidoo Rabbisee haa gargaaru maal jedhan amma Sa'iidootu miidhamee jira jechuudha. Sa'iidootu rakkataa jira. Ayyuun murteeffachuu mirga ishii murteeffachuus dandeessi. Bakka isheedhaan taane yoo ta'e hamma dhumaatti gubadhu seerri isheedhaan jedhu hin jiru, namni gubadhu isheedhaan jedhu hin jiru, namni akkanumatti taa'e jedhuunis hin jiru. Dhugumattuu isheen erga gaafa heerumte waan arganne Sa'iidootti waamamte Sa'iidootti heerumte dhame malee waan tokko Sa'iidoo irraa arganne jechuun akka haadha manaa fi abbaa manaa tokkotti. Sa'iidoon illee biiziidha. Sa'iidoon illee akka isheen hin duuneef malee isheen jaalladhaa hin jenne. Akka isheen hin duune. Du'arraa ishee hambisuu malee gaa'ilan godhadha dheeyyaannin. Kanaafuu miirri gaa'ilummaa miirri faana jiraachuu isa keessa hin jiru. Miira Ayyuu du'arraa hambisuu qofatu jira. Ayyuun immoo maaltu ishee keessa jira? Haadha manaa fi abbaa manaa ta'anii Sa'iidoo faana ta'anii mari'atanii horanii jiraatanii kanatu keessa jira. Kana keessaa immoo isheen humaan arganne. Kanaaf mararreettee waa'ee amantaallee dubbattee ani nan kijibeettee ani kiristaaneettee bakka daangaatti goote jechuudha. Lamaan isaayyuu baay'ee ulfaataadha. Dhugaa waaqa ani beeku jechuun ani hin beeku hunduma isaanii dhugaa haala mijataa kennuufi Ayyuulleetti murteessuun ulfaata. Akka nama mana hidhaa keessa jirutti yaada dhugaa dubbachuudhaaf. Akka nama mana hidhaa keessa jirutti hidhamte Ayyuun illee hin hidhamte. Sa'iidoon illee waan godhu hin beeku. Baqqannis illee sammuunsaa baay'ee oovarii yaaddoo keessa gala. Sumayyaan immoo tokkoof tokko ijoollee ishii qabdi. Waan ishee rakkisu hin jiru. Sa'iidoo immoo hin barbaadu jetteetti bakka Sa'iidoo ankaraattatti. Amma rakkoon Sumayyaa birallee hin jiru. Basha'aarti ishee. Rakkoon hunduu wal guure Sa'iidootti deebi'e. Isaa gargaaru maal goona?